daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galuu showti. Torbanii kan simbiraan ga'u an faarfataa galataa abdisaati. Akkuma beekamu gaa torbeetiin keessummoota qabadhee isin dhiyaachaa ture faarfattoota, tajaajiltoota raajota, akkuma kana wangeelaawota abbaa wangeelaa isa jennu jechuudha. Akkuma kana seenaa isaaniitirraa barumsa akka argatanii, tajaajila isaaniirraa, mudannoo isaaniirraa barumsa guddaa argattu jedheen torbanii keessumaa jijjiiree isiniif dhiyeessaa ture. Har'as keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan kuarraa nama isin baay'ee jaallattanii isteejii gurguddaa irratti tajaajiltoota gurguddaa wajjin kan isin argaa ooltan madarakii gurguddaa irratti jechuudha. Isteejii guddaa gaafa jedhu madarakii gurguddaa irratti jechuudha. Abbaa wangeelaa Haayiluu jedhamu isaan duukaa jiru. Amma namaatti turtii keessa nu wajjin haa ta'u. Baga nagaan naaf ta'e. Baga nagaan na eegdee Waaqayyo eebbisu fi yeroo keetiif. Waamicha keenya kabajee as gara istiidiyoo keenyaatti argamu guddaa sagalateeffachaa. Mee kallattii dhumaan gara gaaffilee keenyaatti dabarraa. Namoonni baay'inaan kan isaan si beekan egaa Jooshuwaa ministirii seenamuun si beeku. Jooshuwaa ministirii irratti koordineetarii Haayiluu geggeessaa Haayiluu yeroo baay'ee kanaan maqaan kee baay'inaan jechuudha. Keessumaa isaan faranjoota sana bukkeetti si beekan namoonni baay'een isaan sana biratti si beeku. Mee maqaan maayiraa moggaafame maaliin dhufe? Jooshuwaa ministirii gaafa jedhamu namichi Naayijeeriyaa raajii beekamaa addunyaa sana akka addunyaatti beekamaa jedhu isa kan moggaafamedha immoo isaa mee waa'ee dhaabbata kanaa akkamitti ibsita? Galatoomii dhugumaa ani dhaabbata afuraa Jooshuwaa Kaampeen Itoophiyaa ministirii keessa waggaa 10 ol tajaajilee jira. Dhaabbata afuraa kana namooti baay'eenus wanti yeroo baay'ee chaalenjii nu godhu konfiraansii qopheessuuf, kiristootii qopheessuuf biyyoota adda addaa naannoo kibbaa fi Oromiyaa gaafa deemnu kan nu mudatu maqaa Jooshuwaa jedhu kana nama tajaajila TV Jooshuwaatti fakkeessu namooti baay'een hiikisaa sirriin garuu sana miti. Jooshuwaa Kaampeen jechuun ka'umsi isaa macaafa Iyyaasuudha. Jooshuwaan hin beekaa. Jooshuwaan Iyyaasuudha. Gaafa Museen du'u Waaqayyo Iyyaasuutti kenne itti gaafatamummaa. Lafa Museen saba koo geesse kana kaasiitii lafa nan isaaniif qophee isaaniif kadhee biyya Kana'aan itti galchi akkuma Waaqayyo jedhee Jooshuwaa Kaampeenin suni sanaan wal qabataa jechuudha. Tajaajila Iyyaasuuti. Namoota fuudhee gara yaada Waaqayyootti geessu. Gara addunyaa Waaqayyootti fidu wal qabata. Hundeessaan dhaabbata kanaa Jooshuwaa Kaampeen Itoophiyaa ministirii nama Waaqayyoo lallabaa wangeelaa Kaarl Argisteen jedhama. Almost waggaa 20 dura ministiriin kun kan hundaa'e biyya Ameerikaa jiraata. Lammummaas nama biyya Ameerikaati. Kanaaf Kaarl Argisteentu dhaabbaticha hundeesse. Dhaabbatichi immoo inni mul'ata isaa xumuree biyya Itoophiyaatti gaafa deemu nama biraa bakka buusee jechuudha. Achiin ammas nama biraa bakka buusee amma yeroo kana nama biraa tokkonaa jira dhaabbata sana jechuudha. Anis akkuma jedhame dhaabbata sana keessatti qindeessaa gaggeessaa kiristootii ta'uudhaan waggoota dheeraa tajaajilaan ture. Almost amma waggaa 2 darbanitti jechuudha. Dhaabbata sana keessatti sagantaan qindeessaa bakka nan filadhaa nan tajaajilaa kanarra ture jechuudha. Malee raajii Jooshuwaa isaa Naayijeeriyaa wajjin wal isaan waliin qabatu namooti baay'ee isaanii akkatti yaadu namooti baay'ee namootatti gaaffii guddaa kan ta'e kana baay'ee sirruma Jooshuwaa ministiriin dhaabbata hafuuraa kan biyya Itoophiyaa keessatti biqilee hundaa'edha. Kan hundeesse immoo Kaarl Argisteen jedhama. Namni kun kan hundeesse dhimma biraatiif waggoota 20 duraa gara biyya Arbaa Mincii dhufee gargaarsaaf dhufee achitti Waaqayyo mul'ata kenneef. Inni dhimma biraaf dhufee gargaarsa gochuudhaaf namoota dhukkuba adda addaa qabaniif rakkoo qoricha adda addaa laachuudhaaf garuu Waaqayyo gaafa dhufu mul'ata laatiif. Kaayyoon hundeeffama kanaa maal inni mee maal wajjin wal qabsiista sagan? Kaayyoon hundeeffamichaa akkuma isin jedhee wangeela mootummaa Waaqayyoo bal'isuudha. Dhaabbata afuraa Jooshuwaa ministiriin seenaa waldaa kiristaanaa biyya Itoophiyaa keessatti wanta gurguddaa hojjeteera. Lubbuu hedduun gara mootummaa Waaqayyoottis dhufaniiru. Waldootiin kiristaanaa baay'een tokkummaa isaanii cimsaniiru. Addumatti keessumaa waggoota muraasa as waldaan kiristaanaa addaan faffaca'ee ture. Jooshuwaan ministiriin garuu biyya tokko gaafa seenu waldaa dhuunfaa tokko wajjin sagantaa hin qopheessu. Waldoota rakkoo adda addaa qaban
walitti bu'uunis jiru illee walitti finnee maaliif mul'ati Jooshuwaa ministirii wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabu carraa tokko nama tokkoof laachuudha. Dhaalumti ministirichaa iyyuu one chance for every person jedha. Loogoon ministirichaa carraa tokko nama tokkoof. Kanaaf waldooti hundumti isaanii qaama Kiristoos taate immoo kanaan kan mormitu jechuudha. Kanarraa kan kee Jooshuwaa ministiriin waldoota hunda wajjin sagantaa qopheessina achitti waldoota walitti bu'an hin araaramu. Saboota tokkummaa fellowshipiin waldaa hin ijaarama. Dhuga baatii gurguddaa fuudhanii bina waan ta'eef namooti tarii ilaalcha akkasii qaban ammas Jooshuwaa isa nama dhuunfaa otoo hin taane Jooshuwaa kaampeen ministiriin dhaabbata hafuuraa kan biyya Itoophiyaa keessatti biqiledha. Okay. Nama kan asuma keessatti biyya Itoophiyaa keessatti addumatti immoo naannoo Arbaa Mincitti mul'ata isaa dhalate achi guddatee head office hawaasaa irraa gara Finfinnee dhufee babal'atee jechuudha. Most waggaa 20 wangeela hojjeteera ministiriin kun. Anis achi keessatti namoota gahee fudhatan keessaa tokkon ture. Achi keessatti guddadhee achi keessatti ayyaana dabalachaa experience gurguddaa argachaan achi dhufee jechuudha. Okay. Namoota gaaffii qabaniif hundee bitaa darbaa. Dhaabbata eenyu fandi godhu? Qaamni biyya laati kana gargaaru jira moo asuma of gargaaree bula moo maayini gargaarsa isaa kamirraa argata? Maayirraa argata? Eessaa dhufaafi? Egaa akkuma jalqaba siif kaasee darbaa dabarsa ministiriin kuni nama tokkotu hundeessee namni suni mul'ata isaa gaafa xumuru nama biraatti dabarsee deemee inni ammoo hojii biraa gubbaa jira, tajaajila biraa gubbaa jira. Amma immoo nama biraatti bakka bu'ee jira. Dhaabbati kuni galii mataasaa hin qabu. Kallattiin ittiin galii argatu tajaajilaa tokkotu biyya Ameerikaa yookaan biyya Euroop keessa jiru hin gaafatu baay'ee namoota Eurooppii fi namoota Ameerikaatu dhufa gara kana. Nama sanatu sagantaa sanaaf baasii barbaachisu hundumaa kafarii godha. Namni isa kam? Fakkeenyaaf tajaajilaa akka isaatiitu. Tajaajilaadhuma achi affeeramee dhufutu sagantaa qopheessuu barbaadan balballi keenya banaadha kan jedhu jaraaf invitation laataman kennamaaf saboonni namni suni sagantaa kana qopheessuudhaaf baajata mina gaafata. Seera qabaa baay'ee ofiisichi ani ofiisii keessa waa hin hojjennee fi namoonni sun birrii hamma kana si barbaachisa. Sagantaa guddaa yoo ta'e birrii hamman. Sagantaa immoo giddu galeessa yoo ta'e birrii hammana si gaafata. Jedhamee isa booddee erga walii galanii sun akka humna isaatti birrii achi baay'ee isaanii waldaa kiristaanaarraa fundraising godhu. Achuma waldaa biyya Ameerikaa yookaan biyya Awurooppaa jiran biyya Afrikaa deemuufanii addumatti immoo biyya Itoophiyaa deemuufanii addumatti immoo Oromiyaa iddoo akkasii deemuufanii kanaaf na deeggaraa jedhanii sagantaa sanbataa irratti yeroo baay'ee isaa jechuudha. Hin gaafatu deeggarsa. Birrii 10, 100, 1,000, 5,000 namni hamma qabu laataaf jechuudha. Tajaajilaan sun birrii walitti sassaabee fidee akkaawuntii Jooshuwaa kaampeenii keetti dhangalaasaa jechuudha. Isa booddee birrii sun immoo asii bahee hojii hojjetaa jechuudha. Poosteratti maxxanfamaa, tajaajilaa hin affeeramaa, saawundi siistemii adda addaan jira, hojjetaa qaba ofiisichi sanaaf oolaa jechuudha. Malee erga gargaarsa biyya irraa qabaattanii gaafa konferensii madarakii gurguddaa, isteejii gurguddaa, isteejii gurguddaa irratti hojjetanii tisheertiin hin gurguramaa, xiqqoosoonni garaagaraa hin gurguramuu, akkasuma kana mabaan isa sababa. Gargaarsi hoo jira tisheertii maaf gurgurtanii sabarraa birrii guutu. Inni kun akkamitti ilaalamu? Eessa mura qabrichi? Gargaarsi sun alarraa dhufa erga ta'e inni isa sababni sabarraa gurguramu kun eessaa dhaqu? Moo maal hojjetanii kun? Gaaffii gaarii kaaste. Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan Jooshuwaa ministiriin waggoota muraasaa asii kan maallaqaa mabaa sassaabu. Isayyuu qixxee hirata waldaa kiristaanaa wajjin. Yeroo tokko tokko immoo guutummaa guutuutti dhiisaaf harka baay'ee jechuudha. Yeroo garuu akkuma sirna dubbanaa tokko tokko hanqinni baay'ataan mudata. Tajaajila dhiisuu jecha dhiisuurraa tajaajilaan sun birrii hamma kanan qaba. Fakkeenyaaf baay'inni barbaachisu 20,000 yoo ta'e, $20,000 yoo ta'e, 10,000 qofaan argadhe yoo jedhe nuti immoo asii waan kafarii gochuun nuuf malu
kabarii goona jechuudha. Akkamittiin tishartii gurgura fakkeenyaaf Jooshuwaa Ministeera. Tishartiin gurgura. Galiin tishartii sanarraa birrii 20 kan birrii 30 argata bu'aa. Isa sana walitti qabee namichi sun bakka inni kabarii gochuu hin dandeenye tajaajilaa ta'uu danda'a, tiraanspoortii tajaajilaaf kaffalu ta'uu danda'a, kan nyaataa ta'uu danda'a, kan ciisichaa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo poostara maxxansuuf konkolaattonni kiraayiin jira. Tiraanspoortiidhaan deemuu tajaajiltootaaf iddoo guddaa qaba Jooshuwaa Ministeeriin. Sana waan goonuuf baasii sanatti kabar gochuu. Wanta asirratti siin galli tokko jira. Maaliif sana hojii wal qabsiifnee utuma nuti doolaara 20,000 kaasnee doolaara 20,000 300 fa'ii dhufa akkuma kan keenyaatti hojii jira akka durii sanaatti amma doolaara baay'ee dabaleera waan ta'eef sun akkuma kanaatti tu jiraatee jiru qophiin dursa kantichaaf xumuramu dura xumurama. Inni namni tisheertii gurgurtaa garuu itti dabalatadha. Sun ammoo gaaffii uummata sammuu namaa keessa jira. Gaaffii sammuu uummataa keessa jira. Gaaffii namoota baay'eeti. Eessa deema birrichi? Gaaffii gaarii kaaste. Egaa anamma Jooshuwaa Ministeerii keessa jiru. Garuu keessa yeroon ture ana wajjin sababiin Jooshuwaa Ministeerii keessa gara bahuutti na fides kanaan wal qabata. Maaliif ani koordineetaradha. Fiildii gubbaan deema, aballi naa kaffalu, durgoo naa kaffalu, baasii koo kafalmaa godhu. Yeroo hedduu konkolaataa koonaan deema. Ofii koodhaan baasii mataa koodhaan deema yeroo baay'ee. Boba'aal tokko baanaa guutu. Gaaffii hin qabaanne mataan kiyya. Maaliif namooti hooggantoonni jiru Jooshuwaa Ministeerii keessa hooggantoonni jiru. Anama fakkeenyaaf spiritual koordineetaridha. Gama hafuuraatiin. Gara faayinaansii garuu hooggantoonni biraa jiru. Ati gara fuunda namoota sana gaafachuu dandeessa. Namoota afaan keenya dubbatanis waan ta'aniif jiru. Gaaffiin ture maalidha? Jooshuwaa Ministeeriin baasii hamma inni qabu baasiinsaa fi galiinsaa wal madaaluu danda'a. Fakkeenyaaf birri akkuma ati dubbatte birri 700 dhiisi. Isumaas dhiyoo waggaa 3-4 kee ture kanayyuu baajeti baay'een gad jiraachuudha. Birriin sun gaafa keenyatti lakkoofnu birri gara ግማሽ ሚሊዮን ta'uu danda'a. Walakkaa miiliyoona ta'uu danda'a. Birriin kiruseedii tokkoof bahus garuu sanan ta'u ruubii ta'uu danda'a. 150 yookaan 100 200 ta'uu danda'a. Garuu maaludha? Jeneraalii gaaffii kana warra faayinaansiitu ilaallata. Ani waanan beeku qabu. Ani mataan koo gaaffii qaba. Ani Haayiluun gaaffii qaba. Maaliif Jooshuwaa Ministeeriin waggaa 20 hojjetee lafa mataasaa hin qabu. Ofiisii mataasaa hin qabu. Konkolaataa haaraa bitee hin qabu. Meeshaa haaraa bitee hin qabu. Eessa dhaqaa baajanni suni isa jedhamu al tokko gaafa gaaffii kaastu sababii jiraachuu danda'a. Miindaan hin kaffalamaa. Sana wajjin kan wal qabatu gala. Maaliif kaasnee raajonni akkuma yeroo tajaajila gaafa ba'anii waan garaagaraa gurguranii qarshiin ba'uun saba kuukutti Haayiluun tisheertii gurguratee makiinaa bitate maqaa Jooshuwaa kaampaaniitiin nagadaa jira. Akka waan ati baazaarii geggeessuu deemtutti maqaan kee yeroo baay'ee jechuudha. Baazaarii jechuun beekanii gabaa sana jechuudha. Sana wajjin wal qabsiifama. Qixa ati jirtu sanarratti maqaan kee kan badee fi gurguratti itti waa irratti qabda moo hin qabdu? Tisheertii ati gurguratti siif oolee namoo isaan maaf oole? Ani bakka sana kan nageessu iyyuu hin qabu. Ani koordineetaradha. Baay'ee ani koordineetara. Namni tisheertii gurgurus nama biraadha. Jooshuwaa Ministeerii keessa amma Haayiluun namaa fuuldratti na beeka namna. Waan na beekuuf mul'aticha waan natti fuudhee deemu gara waldaatti. Tokkummaa waldoolee biratti natti fuudhee deemu. Jarri iyyuu gaaffii qabu. Ana qofa miti. Ofiisiidhaa itti gaafatamummaa naaf laatu. Dhaqi kana godhinaan jiru. Okay. Nan naqa. Gaggeessitoota waldaatti kana goona. Lakkiinus tisheertii gurgurachuu qabnaa jedhu. Tisheertichi maal jedhaa? Jooshuwaa kaampeen Itoophiyaa Ministeerii kan jedhu loogoo Jooshuwaa qaba. Maqaa Haayiluun irra jiru. Kan maxxansiifatu ofiisii. Kan na gurguru nama biraa. Ani waltajjii gubbaa taa'ee sagantaa qindeessu, faarfataa affeeru, toora qabsiisu, ofii koo tajaajilu kanadha. Isa alatti garuu fakkeenyaaf akka mabaasila kaasne turte.
Mabaadhaas kan wal qabatu konfiliiktii guddaa jira. Maaliif erga baajatti jiraate maaliif mabaa waldaa kiristaanaaf hin dhifamu kan jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan parsantii 75 ol sagantaa gaggeeffame irratti kan mabaa fudhatu waldaa kiristaanaati. Parsantii 25 fayyal tokko tokko Jooshuwaa ministirii fudhata. Akkuma siin jedhe seera ofiisichaa waan ta'eef aadaa mataasaa waan qabu kana gochuu qabna waan si jedhaniif wanti jarsi godha. Fakkeenyaaf ammati waldaa keessatti wanta abbaan hafuuraa keessa hin jedhe gaggee paastarii keessa hin jedhe lubi keessa hin jedhe akkuma raawwattu akkuma sana haayiluunis wanta ministiriin sun naan jedhe nan godha. Birri sun eessaan galaa eessaan ba'a maaltu itti gataa haayiluu waan beekuu qabu. Haayiluun atam mana ilaalatu itti darbuuf turte garuu wanti ilaalatu tokko jira. Koordineetira erga ati taate amma ati ajaja dabarstutti gurguramudha. Atichi baatee shurraabii kana bitaan jedhi malee gaggeessa keetiin gurguramaadha karaa biraa. Keessa jirtamu hin jirtu. miti. Faayidaa sana Gaggeessa haayiluu qabdutti. Haayiluu akkamitti hin taane. Haayiluun dipaartimentii kiruseedii qofa koordineetii godha. Na hubattee jiru namooti biraa. Itti gaafatamaan waajiraa jira. Daarektarri jira. Daarektarri ministirii jira. Ittaanaan daarektaraa jira. Hoogganaan Jooshuwaa biiroo jira. Ana fakkeenyaaf namni ana haayiluudhaaf ofii koodha mallatteessee miti kanan cheekii fudhee dhaqee durgo baafadhu. Si galee isteeppii darbuu qaba. Nama sanatu taa'ee baasee baajata koo baasee durgoo koo guyyaa 20 guyyaa 30 yoo ta'e baasee tiraanispoortii koo baasee nyaata koo siree koo baasee kan naaf kennu isa. Jooshuwaan ministiriin dhugaa dubbachuuf taanaan haayiluun Jooshuwaa ministirii irraa wanti inni fayyadame tokko hin jiru. Hojii wangeelaa jechuu alatti. Wangeela mootummaa Waaqayyoo bal'isuudha alatti. Dafqafuu yeroo koo umurii koo laachuudha alatti. Malee haayiluun Jooshuwaa ministirii irraa wanti inni argate tokko hin jiru. Maqaa sana sababeeffattee maqaa sanaan qabattee fayyadamaa ta'a akka jirtutti kaafamaa waan turee fi dhugaa jechuun dhugaa jiru dubbatti darbuun keessi fayyada. Sure. Kanaaf si kaasa gaaffii kanaa jiru. Maaliif maqaa Jooshuwaa kaampaaniitiin ati naggaadee bukkeetii akka isaan kaasaa jiranitti. Shurraabii naggatanii waan kaasaniif. So dhugaa jiru dubbatti darbuun keessi fayyada kanaaf si kaasa. Kallattiidhaan birriin gurguramu suni harka waldaa inni galu galee inni kan harka eenyu gale. Amma ani isa faayin beeku fakkeenyaaf anaafis gaaffii. Fakkeenyaaf Jooshuwaa ministirii keessa namni biraa jira waajjiratti gaafatamaa kennu gurgurtaa gubbaatti kan hojjetu jechuudha. Ati kana gurguri jedhama. Inni gurguraa birrii isaa lafa inni galchu ani beeku. Ofiisiitti kennaa akkaawuntii ofiisiitti galchaa moo akkaawuntii nama dhuunfaatti galchaa kan jedhu anaaf mataa koof gaaffiidha. Maaliif anamma tishartii gurguru Jooshuwaa ministiriitti mufii hin qabu. Maaliif rakkoo hin qabu. Yoo ittiin hojii wangeelaa hojjette amma ta'etti garuu hin beekamaa wantichi akkamitti iftooma qabaa wanti jedhu sun gaaffii keessumaa jechuudha. Ani akka tajaajilaatti akka lallabaa wangeelaatti anamma wanta hundumaa keessa waa'ee waajiraa beekta yoo ta'e lafa silaalatu qofatti hojjetta yoo daangaa dabarte dhaabbisiin jiru. Yoo gaaffii gaafachuu deemtu dhaabbisii maaliif iddoo kee waan ta'eef. Haa ta'u gaafficha akka deebineetti darbinee darbina. Gaaffichi deebinee arganne darbina siifuu gaaffii waan ta'eef. Mee mul'anni kun maal ture? Mul'anni isaanii kaayyoo mul'ata isaanii maal ture? Kaawwachuun mul'ati kaampaanii Jooshuwaanii mul'anni isaanii inni guddaan maal ture? Jooshuwaa kaampaaniin dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma sirriitti hojii guddaa hojjetan biyya kana keessatti. Ergamii ministirii kanaa akka abbaa mul'ataa jalqabaa sana raawwadhetti. Waggoota dheeraa booddee erga dhaabee booddee dhiyoo dhufee ture waggaa 3 dura. Almost waggaa 3 dura dhufee ture magaalaa Walaayittaa gubbaatti sagantaa guddaa qopheessee ture. Ilaalchi inni mul'ata ka'umsi inni gaafa sana ittiin ka'ee jiru fi amma jiru wal faallaadha. Ergamni isaa Jooshuwaa ministirii lubbuu mootummaa Waaqayyootti fidudha. Ergamni isaa inni guddaa galmi isaa jechuudha. Lallabee baasii baasee tajaajilee mootummaa Waaqayyoo nama tokko qopheessuudha.
Joshua ministiriin ergaa biraa hin qabu. Erga akkas ta'e lubbuu tokko mootummaa waaqayyoo qopheessuu argatee dhaabbanni kun waggoota kanaa ture. Waggoota 22 jechuun deemeera amma ta'e. Erga akkas ta'e magaalota mimmijataa keessatti naannoo tottolaa keessatti naannoo machuun deemsaaf tolu naannoo konfireensiif tolu sanaan ala bahee waan hojjete qabanatti hin fakkaatu. Ispeeshaalii maaf gara maaraa kana hin deemu gara kaaba Itoophiyaa kana maaf hin deemu deemee akkamittiin hojjetu yoo waan gara lallabuu ta'e uummatuma isaaf mijatu wajjii wal baruu deemu waan deemu fakkaatu karaa biraa akkamitti achi hin deemu moo deemeera kaayyoonoo gatii nama kaffalchiisa hin dagatan moo ganaatti deemaa jiru. Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uuti an fakkeenyaaf firiyaa koo wajjin kan ta'eedha ture waggoota 6-7 dura gara naannoo Amaaraa deemee turre. Naannoo Amaaraa naannoo gara Dabra Birhaan naannoo Gojjam kana jechuudha. Deemnee yaallee ture sagantaa qopheessuudhaaf. Walloota xiqqoo jiru wanta akka Muluu Wangeelii kan sun jiru. Isaan bukkee dhaqnee gaafa jennu xiqqoo simannaan isaanii gaarii turre sodaatu. Nagaatti jiraachuu barbaanne jedhu nuti dabaree dhaqnee kantiibaa gaafannee turre. Laayisensii waan qabnuuf Joshua ministiriin akka tokkummaa waldoota keessatti deeggaraa waan ta'eef hojjetu waan ta'eef gaafa gaafannu kan hin irraanfannee kantiibaan magaalichaa nu ari'ate. Yaada kana lammata akka hin kaasne magaala kana keessas akka hin bulle nuun jedhe. Maaliif akka wangeelli lallabamu waan hin barbaanneef nuti isteediimii gaafanne waan ta'eef. Garuu nuti yaalleera isa booddee gaafa deemne as ofiisittis gaafa deemne yaadicha kaasnu egaa akkuma sila sittime namooti hundi ilaalcha tokko hin qaban. Namichi ministirii kana hundeesse Kaarl Hargistan lafa wangeelli parsantii 5-4 qofatti jirutti dhaqee wangeela lallabeera. Ofii isaanii. Sagantaa tokko irratti lubbuun 30-40 kan galmaa'ee jiru gooftaa fudhataniiru. Macaafa qulqulluu irratti sagantaa lallaba si'a tokkootiin gooftaa isatti kan amanan Phexros lallaba Phexros 3. Kiruseenii tokko irratti Kaarl Hargistan lallabee lubbuun 30 ol gooftaa fudhateera. Waggoottan 20 dura jechuudha. Seera nama sitti maa jiru. Haala hin mijanne qe'ee deemee tajaajilaa tureera. Har'a garuu maaliif haala mijataa barbaadu kan jedhu an amma Joshua ministirii keessa hin jiru jechuudha. Garuu namooti dhufan sunis nyaata gaarii, siree gaarii barbaadu ni malu. Turtii amma kanaa keessatti akka turtii amma kanaa akka waan turtii kakuu moofaatti yoo dabarree warri isaa as jiran kuni geggeessaa sirrii ta'uu dadhabuu irraa kan ka'edha moo tajaajiltoota amma deemaa jiran kanatti deemuu barbaadu. Gaaffii lama kaase. Rakkoon maayini geggeessaa bira dhaama. Lafa duwwaa kanarratti geggeessuu danda'anii sagantaa kana lafa mijataa irratti malee isa fi geggeessota bira jira rakkinni isaa. Gaaffii lammaffaa tajaajiltoota rakkina qabaa. Isa kana wal bukkee qabdee kaasta jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan chaalenjii gochaan ture kana. Biyya tokkotti jirti cobii as gara gadi dabaratti irraan gara gincii irraan baadiyyaa remoos tokkotu jira. Cobii jedhamti natti fakkaata. Deemni sagantaa qopheessee ture. Lafichi lafa baadiyyaamtuu hin jiru. Mana lakkoofti mana 30-40 caalu kan jiru. Dhaqnee sagantaa achitti qopheessee ture. Keessummoonnis biyya Jarmanii irraa dhufanii turan namooti lama tajaajiluudhaaf tajaajilu ta'u. Baajata sana kan kafarii godhan jechuudha. Gaafa dhufan garuu lubbuun namni saganticha irratti tootaalii argame gara nama 2,000 ta'a. 2,000 ta'a naannoo 2,000 kan argame saganticha irratti. Lubbuun fayye garuu gara nama 400ti. Gooftaan sun kan fudhate. Namoonni sun garuu guyyaa sanaa kaasanii biyya Itoophiyaan hin jiru. Warri si wajjin turan. Warra tajaajilan sun. Ofiisittis gaafa deebi'u kun dogongora lammata lafa akkasitti sagantaa qopheessuu hin qabnu jedhame. Maaliif? Ani lallabaa wangeelaati. Wangeela lallabaa ministirii kana keessatti guddadheera waan baay'ee baraa dhufeera. Garuu wanta wangeela sirrii hin taane waliin galu har'a soo ta'e booris jechuudha. Anaaf
ummata 50,000 walitti qabdee lubbuu 5 argachuuf lafa ummata hin jirre ummata 1,000 gidduutti lubbuu 100 argachuun naaf guddaa. Yaada koo battee ummata xiqqoo ture bu'aa baay'eetu bu'e. Mootummaan Waaqayyoo ummata baay'eetti miti kan gammadu. Mootummaan Waaqayyoo fayyuu lubbuu tokkotti gammada waan ta'eef. Kun almost yeroo baay'ee bakka ummati baay'atuun assessmentii biyya baay'isawee yeroo tokko ofii keenyaa bakka filannutti nutti waan ta'eef lafa akkasii naaf filesin jedha. Walumaa gala Daarektarri koo walumaa gala lafa akkasii naaf filee nan filaaf lafa ummati baay'een itti ba'uu danda'u. Maaliif namooti sun ummata baay'ee barbaadu waan ta'eef. walumaa gala rakkoon tajaajiltoota biras jiramoo hin jiru. Gaggeessaa bira jiramoo hin jiru. Jiramoo hin jiru. Tajaajiltoota gaafa jettu warra fudhatanii deemtanii fi warra si wajjin tajaajiltan keessumaa ammasini faarfattoota bakka irraa fiiru. Amma argaa garuu turre jechuudha. Bakki irra gaafa jiru dhaabbata keessan keessa jiraatanii kan nu bakki itti sagaruu madaraka irratti kan nu garuu waldaa biraa keessatti kan agarru jechuudha. Isaan kun jechuun Itoophiyaa keessa ta'anii jechuudha. Isaan sanatu hin deemu hin deemu rakkoon gaggeessitoota keessan jalqabaa bira jira. Rakkoon tajaajiltoota nuti affeerru bira hin jiru. Baay'ee tajaajiltooti nuti affeerru baay'ee amala gaarii agarsiisu. Akkuma aadaa biyya keenyaatti keessummoota baay'ee simatu jaalala guddaa agarsiisu. Garuu rakkoon iddoo hin jiru. Rakkoon hoogganaa bira jira. Abbaa namicha mul'ata sana mamarraa fuudhee gaggeessu sana bukkee jira. Bakka bu'aa abbaa mul'ata sana. Har'as yoo ta'e Jooshuwaa ministeeriin mul'ata isaa jala ganamaa sun sirriidha. Rakkoon jira wanti micciirraan jiru rakkoon jiru namoota mul'ata sanaa fiixaan baasaa jiran bukkeedha jechuudha. Malee ministeeriin sun har'as kaayyoon jalqabaasaa sun jira. Namoota mul'ata sana fiixaan baasan garuu rakkoo adda addaa qabaachuu ni danda'u. Gaaffii kun deebii waan argannee fi carraa kanatti fayyadamnee hooggantoota warra gararraarra jiranii waan kana mijeessuu kan danda'an Fideensi Simbiraan gaadhiyaadha dhaggeeffattoota keenya. Kana naa wadha darbaa gaaffichi maaliif deebiin arganne waan ta'eef otoo si danda'ame isa ammati gaaffii kana kan si kaasiftuu si danda'ame kan isin jedhee fi gaaffiin si kaasaa jiru kuni ati Jooshuwaa kaampaanii keessatti barumsa guddaa fudhattee isa achi keessatti bilchaachaa achi keessatti baraa namni si baraa dhufeera. Amma gara ministirii mataa keetti dhufaa jirta keessas jirta waan ta'eef so lafa wangeeliin geenye kanaa ga'uuf kaayyoo qabdaati gaafa isin jedhu kana garuma kaabaa kana yoo deemne asumattuu wangeela bal'achaa akka jirre kan gochaa jiran isaan afaan keenyaanis aadaa keenyaanis danqaa ta'anii jiru. Yoo achi deemame gatii si kaffalchisa. Gatii kana kaffaltee achi geessuu dandeessa moo hin dandeessu? Ani ministiriin koo Gospel for Today's Generation International Ministry jedhama. Waaqayyo mul'ata kana waggoota 4 keessa koo fide isa booddee seera guutuu waan jiruuf karaa qaama mootummaa laayisensii baasee ministiriin koo deeggaraa waldoota kiristaanaati malee waldaa miti, charchii miti. Tokkummaa waldoolee wajjin hojjedha sagantaa adda addaa qopheessuudhaaf waaqayyo kana keessatti na bilcheessee wantan barachuu malu na barsiisee wantan fooyyessuu malu na barsiisee waan jiruuf kaayyoon koo wangeela lafa hin geenye ga'uudha. Taargetiin koo dhaqee lafa baadiyyaa lafa konkolaataan hin seenne lafa akkuma abboota keenya lafoo deemanii harree yaabbatanii gaangee yaabbatanii itti gatii kaffalanii deemanii wangeela lallaban uummata baay'ee otoo hin taane lubbuu gubbaa taargeet godhee naannoo hundumaa waggoota dheeraadhaaf naannoo kibbaa tajaajileera. Arbaa Minch, Walaayittaa, Boodditti, masmara sana hamma Goofaa ga'utti, hamma Daarii Hamar ga'utti, achirra hamma Koonsoo ga'utti tajaajileera. Akkas taanaan maaliif keessaa baate Jooshuwaa kaampaanii keessaa? Jooshuwaa kaampaanii keessaa kanan ba'eef akkuma sila sii kaasedha. Gaaffii waa'ee lubbuu wal qabatu. Ministiriin sun mul'ata isaa jalqabaa sana waan gadhiise. Karaa jalqabaa waan gadhiiseef ani immoo umurii koo irratti utuun beeku dogongora hojjechuus karaa hin taane gubbaa deemus waan hin barbaanneef. Kanaaf wanta walii galuu hin dandeenyeef ministirii sana barget dhugaa dubbachuuf taanaan abbaan hoogganaan ministirichaa kan dura walii galteen keenya haasofne inni amma almost gara dhulumaattis dhufeera waggaan isa waggaa 55 ol ta'eera. Kanaaf bakka na buusuudhaaf walii galee ture ministirii kana jechuudha. Biyya keetti akka hin gaggeessuuf akka laayinsii qabuun beeka garuu na waamee
namoota ture lallabaa wangeelaadhaan rikoognishinaa kennee ture magaalaa Baddallee Kiristoo irratti. Lafa tokkummaa walloota jiranitti, lafa hoogganaan Jooshuwaa ministirii jirutti lallabaa wangeelaa akkan ta'e dibataa naa mirkaneessee kana booddee Jooshuwaa ministirii keessatti itti fuftanaa jedhee ture. Garuu hooggantoonni jiran namooti biraas jiru. Ilaalcha gaarii waan hin qabneef, mul'ata gara dheeraa waan hin qabneef, wanta waliin gallee fi sanarraa kan ka'e nagaadhaan baay'ee walitti dhiyaannaa. Al-tokko nagaafatu borsas nagaafatu yaas waliin ilaalla garuu Jooshuwaa ministirii wajjin kanan dhaabeef gara mul'ata tokkotti kanan duufeef wangeela mootummaa Waaqayyoo qulqulluu umuriin qabu kanatti hojjechuu waan barbaadu. Wangeela qulqulluu, wangeela mudaa hin qabne, wangeela bor maqaan itti sinnaa'ame. Namni odeessuu danda'a. Nama hojjetu jiraannaan nama odeessuu hin danda'u. Namni hojii hojjenne hin dogongoro obboleessa koo. Hojjennaan garuu hin dogongortu. Garuu wanti guddaan maal dogongorte daftee deebuu, barachuu, gorsa fudhachuu. Anamma karaa dheeraa fuula koo jira. Umuriin koo dargagummaadha. Yeroo itti hojjechuu naa maludha. Umuriin koo yerootti umurii gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra ture sana yerootti gara dhumaa ta'e lasaa umurii sana keessa jira. Kanaaf umuriin kun anaaf umurii cabuudhaaf fiixee gaaraan hallayyaar guddachuudhaaf immoo karaa walqixxeera jedhu. So kanaan filannoon koon sirrii maali? Wangeela mootummaa Waaqayyoo lafa gatii na kaffalchiisu, lafa algaa gaarii, siree gaarii, lafa nyaata gaarii, lafa seefti gaarii miti. Kan itti kaasaa jirtu walumaa gala mul'ata Jooshuwaa kaampaanii keessatti dharraa kee hin baanne waan hin baanneef gadhiistee ba'aa akka jirtu himtee jechuudha. Hin arganne. Dogoggorri isaan qabanii maali? Wanti itti fooyyesuu barbaaddu maali? Mul'ata kana sababeeffattee jechuudha.